sirna gadaa itti tuman baallii wal harkaatti fuudhan lafa jeegnota ilmaan Oromoo guyyaadhaa ittiin dhaalachuudha. Lafa jenaan waaqoo guutuu fa'anii cirrii fa'a gadee guutuu hedduutu lafa kana keessa jira. Guyyaa har'aa lafa seera dhaabannee isin naasaa jira. Kanaafuu seenaa keenya baruun seenaa keenya irraa waan keenya irraa dubbachuun abbaa ilaallatti abbaamatti ibsataa abbaamatti irraa dubbachuu qabada. So seenaa guddaa lafa kana ga'u seenaa guddaa kanatti argamee asitti kantiibaa magaalaa Madda booliin jira. Waan tokko waan hima Madda bu'uuraa waan gara galu kaayibsanii asumaan wanoo carraa isaanii dabarsaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Aliyyaa Jabdulkarim jedha. Kantiibaa magaalaa Maddaati. Magaalaan teenya haga hundoofamte ganaa waggaa sadaffaa ishee amma lakkoofsee qaama seerummaa argatte. Haa ta'u malee magaalaa dura iddoon kun iddoo handhuura Oromoota hundaati. Handhuura Oromoota hundaa taatee iddoo sirni gadaa baalli wal harkaa fuudhu jechuudha. Odaan kun odaawwan jiran keessaa odaa murtii jedhama. Murtii jala tana seeri bakka biraatti odaa roobatitti lallabame asii muramaa jechuudha. Asitti uumamaa asii murtii fudhatee ka'a. Murtiiwwan asitti uumaman tun odaawwan shanan Oromoo hundatti ergamaa jechuudha. Kanaaf maddi walaabuu isiin jedhamu isiin handhuura Oromoo keessaa hangafa taate kanaa jechuudha. Kanaaf Oromoon gaafa laftii fi diinni garaa lamaan inni kaabaa Kiristaan Kingdamii fi Islaam Kingdam warri ta'an kun gara bahaatiitti duulee kun gara kaabarraatti duulu jaarraa 16ffaa keessa asitti wal gaheetiin humnoota lachuu ofirraa ittisee jechuudha. Maaliif aadaan bula yeroo sanitti Oromoon amantii garaagaraa hordofaa turre jalqabarra jechuudha. Kanaaf guyyuma keessatti dhufe malee aadaa amantii mataa ofii qabaa yeroo sanitti karaa lamaan diinota karaa lamaan ofirraa dhufe lachuu ofirraa ittisee jechuudha. Asitti waggootaan baay'ee wal waamee walirra taa'ee wal gaafatee lafa isaa kan diinni irraa fudhate diinni kan irraa fudhate afaan meeshaa waraanaa humnoota ammayyaa meeshaa waraanaa hidhatanii irraa fudhatame biyya Awurooppaatti irraa humna deeggarameen jechuudha. Kanaafuu asiin ta'ee karaa lama bahe jechuudha. Gara barii asiin bahee gaafas wanni meeshaan isaan itti fayyadaman tokko akka lolaatti wanta fardaa fi bonjaadha. Eeboo kan jennuun kana asiin bahee inni karaa barii kana bahe asiin afran qalloo kanaan qaxxaamuree hanga wallootti deemee jechuudha. Inni garana bahe gannaalee malkaa aannatiin ce'ee boorana komaddoo kee bahee kuntumaa daarimuu kee bahee maccaa tuulama kee bahee walloo waliin dhufee jechuudha. Daangaa Oromiyaan irra qabdu kana gaafas asirraa kaanii ijaaranii jechuudha. Kanaaf lafti Oromoo lafa gootatii dachee gootonni hedduu irraa argana. Goota gaafa waaman tokko malama waaman warrumaa ajajaa waraanaa waaman kan xiyyaara buusee jira kan hooggane jira kaaka jinnar waaqoo guutuu kaaka Adamii Korneel Adam Jiloo kaaka Korneel Aliyyee Cirree kaaka Korneel Dubroo waaqoo kaaka Korneel Suufii waaqoo kaaka Korneel Bonjor Gadaa Qaaluu Korneelota jechuun kaaka Hangaasuu waaqoo lakkaa'ameen dhumu jechuudha. Sirna gadaa itti tuman baallii wal harkaatti fuudhan lafa jeegnota ilmaan Oromoo guyyaadhaa ittiin dhaalachuudha. Lafa jenaan waaqoo guutuu fa'anii cirrii fa'a gadee guutuu hedduutu lafa kana keessa jira. Guyyaa har'aa lafa seera dhaabannee isin naasaa jira. Kanaafuu seenaa keenya baruun seenaa keenya irraa waan keenya irraa dubbachuun abbaa ilaallatti abbaamatti ibsataa abbaamatti irraa dubbachuu qabada. So seenaa guddaa lafa kana ga'u seenaa guddaa kanatti argamee asitti kantiibaa magaalaa Madda booliin jira. Waan tokko waan hima Madda bu'uuraa waan gara galu kaayibsanii asumaan wanoo carraa isaanii dabarsaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Aliyyaa Jabdulkarim jedha. Kantiibaa magaalaa Maddaati. Magaalaan teenya haga hundoofamte ganaa waggaa sadaffaa ishee amma lakkoofsee qaama seerummaa argatte. Haa ta'u malee magaalaa dura iddoon kun iddoo handhuura Oromoota hundaati. Handhuura Oromoota hundaa taatee iddoo sirni gadaa baalli wal harkaa fuudhu jechuudha. Odaan kun odaawwan jiran keessaa odaa murtii jedhama. Murtii jala tana seeri bakka biraatti odaa roobatitti lallabame asii muramaa jechuudha. Asitti uumamaa asii murtii fudhatee ka'a. Murtiiwwan asitti uumaman tun odaawwan shanan Oromoo hundatti ergamaa jechuudha. Kanaaf maddi walaabuu isiin jedhamu isiin handhuura Oromoo keessaa hangafa taate kanaa jechuudha. Kanaaf Oromoon gaafa laftii fi diinni garaa lamaan inni kaabaa Kiristaan Kingdamii fi Islaam Kingdam warri ta'an kun gara bahaatiitti duulee kun gara kaabarraatti duulu
jaarraa kudha jaffaa keessa asitti wal gaheetiin humnoota lachuu ofirraa ittisee jechuudha. Maaliif aadaan bula yeroo sanitti Oromoon amantii garaagaraa hordofaa turre jalqabarra jechuudha. Kanaaf guyyuma keessa itti dhufe malee aadaa amantii mataa ofii qaba yeroo sanitti karaa lamaan diinota karaa lamaan ofirraa dhufe lachuu ofirraa ittisee jechuudha. Asitti waggootaan baay'ee wal waamee walirra taa'ee wal gaafatee lafa isaa ka diinni irraa fudhate diinni kan irraa fudhate afaan meeshaa waraanaa humnoota ammayyaa meeshaa waraanaa hidhatanii irraa fudhatame biyya Awurooppaatti irraa humna deeggarameen jechuudha. Kanaafuu asiin ta'ee karaa lama bahe jechuudha. Gara barii asiin bahe gaafas wanni meeshaan isaan itti fayyadaman tokko akka lolaatti wanta fardaa fi bonjaadha. Eeboo ka jennuun kana asiin bahe inni karaa barii kana bahe asiin afran qalloo kanaan qaxxaamuree hanga wallootti deemee jechuudha. Inni garana bahe gannaali malkaa aannatiin ce'ee boorana komaddoo kee bahe kuntumaa daarimuu kee bahe maccaa tuulama kee bahe walloo waliin dhufee jechuudha. Daangaa Oromiyaan irra qabdu kana gaafas asirraa kaanii ijaaranii jechuudha. Kanaaf lafti Oromoo lafa gootatii dachee gootonni hedduu irraa argana. Goota gaafa waaman tokko mala waaman warruma ajajaa waraanaa waaman kan xiyyaara buusee jira. Kan hooggane jira kaka Jinnaar Waaqoo guutuu kaka Korneel Adam Jiloo kaka Korneel Aliyyee Cirree kaka Korneel Dubroo Waaqoo kaka Korneel Suufii Waaqoo kaka Korneel Bonjor Gadaa Qaaluu Korneelota jechuudha kaka Hangaasuu Waaqoo lakkaa'ameen dhumu jechuudha.